Kun kan qilleensarra oolu miti. Akaakuu barnootaa hawaasa kutaa 7ffaa lakkoofsa sagantaa 24ffaa mata duree hariiroo walitti dhufeenyaa fi sosochii ummattootaa seemistara 2ffaa bara qophii 2015. Sagantaan kun yeroo gabaabaa booda kan qilleensarra ooluu ta'a. Kun biiroo barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isin dhiyaatu barnoota hawaasaa kutaa 7ffaati. Kan isin dhiyaatu sagantaa 24ffaa mata dureen barnootaa hariiroo walitti dhufeenyaa fi sosochii ummattootaa. Qopheessaan Tagany Gabayyoo. Akkam jirtu barsiisaa, barsiistuu, akkam jirtu barattoota, nagaa keessanii barattoota, torban dabre maal akka barattan ni yaadattu? Gaariidha barattoota, torban dabre mata duree sulxaaneetota Musliima Itoophiyaa jedhu jalatti sulxaaneetiin bulchiinsa naannoo daangaan isaa beekamu kan sulxaanota musliimaa hogganaman ta'uu isaanii, sulxaaneetiin shawaa sulxaaneetii musliimaa Itoophiyaa kan jalqabaa akka ta'e, akkasumas sulxaaneetiin ifaat bara 1285 nama Umar Walaasmaa jedhamuun naannoo Baashawaatti hundeeffamuu isaa, sulxaaneetiin ifaat jaarraa 13ffaa hanga 14ffaa keessa gaafa Afrikaatti sulxaaneetii musliimaa beekamaa fi cimaa turuu isaa barattanii turtan. Barattoota, mata dureen barnoota keenya kaarraa hariiroo walitti dhufeenyaa fi sosochii ummattootaa kan jedhu ta'a. Barattoota, barannoo kana booda adeemsa sosochii ummanni Oromoo taasisanii himtu, sirna gadaa Oromoo dhimmoota of keessatti hammatu ni tarreessitu. Barattoota, adeemsa sosochii ummanni Oromoo taasise maal fa'aa akka ta'an ni beektu? Barattoota, sosochii ummattoota gaanfa Afrikaa keessaa kan seenaa bal'aa qabuu fi inni ijoo kan ummata Oromooti. Ummanni sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa yeroodhaa gara yerootti bakka bakkatti sosocho'aa turaniiru. Haaluma kanaan sochii fi babal'ina ummattoota keessaa beekamoo kan ta'an jiru. Isaanis sosochiilee ummattoota Affaar, Hararii, Argobbaa, Somaalee fi kan ummata Oromooti. Adeemsa sosochii ummanni Oromoo taasise maal akka ta'e ilaalchisuun hayyuu seenaa kan ta'an obbo Hundeessaan ibsa nuu kennuuf asna biratti argamu. Haa hordofnu. Sochii ummattoota gaanfa Afrikaa keessaa kan ummata Oromoo isa guddaadha. Ummanni Oromoo hawaasa dinagdee fi uumamarraa kan ka'e jaarraa 16ffaa hanga dhuma jaarraa 17ffaatti Federeeshiniin Oromoo Booranaa fi Baarrentuu ijaaruudhaan kallattii lamaan gara naannolee amma irra jiraataa jiranitti socho'uu danda'aniiru. Innis Federeeshiniin tokkoffaa kan damee Booranaa kallattii kaabaa, kallattii kibba lixaa fi lixatti socho'uu danda'eera. Dameen kun godinaalee yeroo ammaa Boorana, Gujii, Wallagga, Iluu Abbaaboor, Jimmaa fi Shawaa keessa jiraataa jiru. Federeeshiniin inni lammaffaa Baarrentuu yoo ta'u, kallattii kaaba bahaa fi kallattii bahatti socho'uu danda'eera. Haaluma kanaan godinaalee yeroo ammaa keessa jiraatan
kanneen akka godina Arsii, godina Harargee, godina Walloo fi godina Baaleetti socho'eera. Walumaa galatti federeeshiniin lamaanuu wirtuu waloo kan ta'e madda walaabuurraa fagaachuurraa kan ka'e wirtuulee yookiin caffee haaraa hundeeffataniiru. Innis wirtuuleen kunniin kan akka Odaa Nabee, Odaa Bisil, Odaa Bulluq, Odaa Garaadoo fi Odaa Bultumfaadha. Wirtuuleen kunniin iddoowwan Oromoon qubatee buluuf murteeffateetti kan hundeeffamanidha. Barattoota adeemsa sosochii uummanni Oromoo taasise maal fa'aa akka ta'an ilaalchisuun hayyuu seenaa kan ta'an obbo Hundeessaan yommuu ibsaa isiniif kennan hordoftanii gaariidha. Barattoota adeemsi sosochii uummanni Oromoo taasise maal akka ta'e ilaalchisuun akkuma teessuma keessaniitiin walitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu, barattoonni akkuma teessuma isaaniitiin akka walitti himan jajjabeessaa. Daqiiqaa tokkotti gargaaramaa. Galatoomaa barsiisaa, barsiistuu, barattoota adeemsa sosochii uummanni Oromoo taasise maal akka ta'e ilaalchisuun akkuma teessuma keessaniitiin walitti himtanii gaariidha. Barattoota uummanni Oromoo sababoota hawaas dinagdee fi uumama irraa kan ka'e jaarraa 16ffaa hanga dhuma jaarraa 17ffaatti naannoo ammaa Baalee fi Boorana jedhama irraa kallattii lamaan sosocho'eera. Federeeshiniin Booranaa gara kibbaa giddugaleessaa fi lixa Itoophiyaatti yoo sosocho'u, federeeshiniin Bareentoo immoo kallattii ba'aa fi kaaba bahaatti tamsa'uu danda'eera jechuun yoo walitti himtan gaariidha. Barattoota mee amma immoo waan hanga ammaatti hordoftan keessaa gaafii isin gaafadhaa deebii barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu deebii barattoota irraa fuudhaa. Gaafii sosochii uummattoota gaanfa Afrikaa keessaa kan seenaa bal'aa qabuu fi inni ijoon kan uummata kamiiti? Irraan deebi'aa. Gaafii sosochii uummattoota gaanfa Afrikaa keessaa kan seenaa bal'aa qabuu fi inni ijoon kan uummata kamiiti? Galatoomaa barsiisaa, barsiistuu, barattoota deebii barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himtanii gaariidha. Deebii sosochii uummattoota gaanfa Afrikaa keessaa kan seenaa bal'aa qabuu fi inni ijoon kan uummata Oromooti jettanii yoo deebiftan sirriidha. Barattoota sirna gadaa Oromoo dhimmoota maal fa'aa of keessatti akka hammatu ni beektu? Barattoota sirni bulchiinsa gadaa Oromoo sirna dimokiraatawaa qindoominaa fi caaseeffama adda addaa qabudha. Bulchiinsa gadaa jala caaseeffama dhimmoota siyaas-dinagdee, hawaasummaa fi amantiin hoogganan hedduu of jalatti hammata. Sirni gadaa dhimmoota hundaaf qajeelfama, seeraa fi dambii ittiin bulmaataa qaba. Gadaan Oromoo waan hundaaf safuu fi
safeeffannaa waan qabuuf dhimmoota adda addaa seeraa fi heera eeguun adeemsa dimokiraatawaan raawwata. Sirna gadaa keessatti uummanni Oromoo duudhaa ganamaan waliif ajajamaa, waliif abboomaa akkasumas wal kabajuun jireenya isaanii gaggeeffatu. Bulchiinsa gadaa sirna jireenya waloo fi faayidaa uummataaf dhaabbatedha. Haaluma kanaan sirna gadaa keessatti manguddoonnii fi hayyoonni bakka guddaa qabu. Sirna gadaa bara 2016 akka lakkoofsa Awurooppaa akka hambaa seenaa hafuuraa ta'uun yuuneeskootti galmaa'eera. Walumaa galatti sirni gadaa Oromoo sirna guutuu ta'e waan ta'eef jiruu fi jireenya dhala namaa hunda kan of keessatti hammatudha. Barattoota sirni gadaa Oromoo dhimmoota of keessatti hammatu maal fa'aa akka ta'an ilaalchisuun akkuma teessuma keessaniitiin walitti himaa, barsiisaa, barsiistuu. Barattoonni akkuma teessuma isaaniitiin akka walitti himan jajjabeessaa. Daqiiqaa 2tti gargaarama. Galatoomaa barsiisaa, barsiistuu, barattoota sirni gadaa Oromoo dhimmoota of keessatti hammatu maal fa'aa akka ta'an ilaalchisuun akkuma teessuma keessaniitiin walitti himtanii gaariidha. Barattoota sirni bulchiinsa gadaa Oromoo sirna dimokiraatawaa qindoominaa fi caaseeffama adda addaa qabudha. Bulchiinsa gadaa jala caaseeffama dhimmoota siyaas-dinagdee, hawaasummaa fi amantii hoogganan hedduu of jalatti hammata. Sirni gadaa dhimmoota hundaaf qajeelfama, seeraa fi dambii ittiin bulmaataa qaba jechuun yoo walitti himtan gaariidha. Barattoota barnoota isiniif dhiyaate hordoftanii mee waan hordoftan keessaa gaafii isin gaafadhaa deebii barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu deebii barattoota irraa fuudhaa. Gaafii sirni bulchiinsa gadaa Oromoo dhimmoota hundaaf seera mataa isaa qaba. A. Dhugaa. B. Soba. Irraan deebi'aa. Sirni bulchiinsa gadaa Oromoo dhimmoota hundaaf seera mataa isaa qaba. A. Dhugaa. B. Soba. Galatoomaa barsiisaa, barsiistuu, barattoota deebii barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himtanii gaariidha. Deebii A. Dhugaadha jettanii yoo deebiftan sirriidha.
Egaa barattoota barnoota keenya kanarraa asumarratti xumurra. Torban mata duree sadarkaalee fi kutaalee gadaa jedhuun barnoota qabannee dhiyaanna. Hangasittuu nagayaan turaa barsiisaa barsiistu. Nagayaan turaa barattoota.